درانا انسجالان اوفن يعني سران فوني جالسخي أص بالك الجاي هنا يا جدو بالك الهجرة وتينا ما أدى جيو عادي ما سيدا خايبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تافر دفتو تخبى جمتو تخيني جلالي السلامة أصباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تافر يا خيسني يتشوفا ياتين مورا تمي وفتين مينا وبيستين بيلان جيسيتني بيلان ديبس هو يا بيلان جيسنا مدام جيسنا سياتنا من ياتا سنجيسنيغا اجز اسن نفوت تجري تاخذ جيبا بكنو جيسن قبض بر اما نوفين بكهون تدتي سمينو جيسن ديبس اما ددمنيتي دكني ما جنة اما فورا بافنة تويسي ديبنه akkasumatti daawwattoota farda keenya kun ogaarraan tana eegabaanee numa yaanee manuma barbaada bikkayyuu seennee bikkayyuu dheene sanaa kana keessa waan sanaa yaman jaan keessa mana hin dhaqin nuti kan nuti beeynu manni hin dhaqin hin jiru. Wanni nurraa hafe adani nurraa hafee fi ta'iizi malee bikka dheennee hin gaafatin manatti yoo nu dho'isanis gallaa haala uummanni kuni. Maaliif deebanii silaa mana likki nu geessitee namni hin jiranii nuuni hin jaan achirraa bahanii nuuni hin jaan. Manaan isin geesse manni jiiraan akka isin dubbisan eeyisa bakka haflaa itti goramte eeda bakka kana si ja'anii miine maaliif hin isin ammas jiiraana saniin itti dawwalee akkasii fi akkas ja'an jee hin jenne nama hijibarra. Jechuu baatu maa nuun deemtaree osoo nuun deemtu miidhuu itti nuti yoo hin beeyne duraana sitti isin hin geessu jeebar. dirqi si oofne jookar dirqi asii si oofne silaa odoo dirqi si oofu baannee nu dura deemte nagaa keeti numa geessita laakiin beekaati manarraa numa sitee mana namaa hunda nu dhodhooyisaa oolte dheebuu fi beelaan nu ajjeeftee nu fidde hanga mana keessa sa'a meeqaa fura baafachuu jira qaama kanaa oduu kana keessa gubannee isin hirriiba irraa kaatan qaxartanii bishaan duwidanii quuftanii shaayii hunda duwidanii akkuma hirriiba nafaasan na tumtellee manarra asirraa na shorreessite illaa addunyaa hunda akkasii laffaane beelaan na deebise amma duuriidha eegas subii ganama subii fajrii baane rahmata hin qabdu wallaati namaas asii rahmata hin qabne os rahmata maal qabdati mujrima isa dho'isuudha akkana godhatta malee ni beekta mana ni beektu waan beektu ni beekaa maaliif hin beektu kanaafin isin jaabara hin deemini yoo deemte nama narkutu nama miila qabu fayyii qabu namni barbaadee harkame yaadu milyoon ija qaban miila qabanii bikka taka taa'ee amala bikka inni jiru ni beeka. Yaaddoon inni nu viidiyoo isin irra kaa'u jirtan ni arka. Saniifuu isin jalaa dhokata gaa. Asii lafa dhugee duraanuu asii harka keessaa qaba. Jennee nagar kaayina. Maal nu geessu daree walitti dawwaltammoo telefoona wal akkasiidha daawwattoota keenya akkuma argattanitti akkana godhu jirti bilqiisaan yaaddoof jecha. Akkas wal jirti dhaayii meeqa kiyam jaan maaliif beelaan mana hirriiba akkana kaastan isaan arkanii jiran beelaan na kaastanii bishaan illee sagalallee ni seenan diddanii akka nama dallaala harka dallaala jiru. Ati reewwan ati balleessite nagarra achi keessa dhaabbattee adawwii keenya nuuf aarsu jirtaa baratti. Badala silaa isa isiisan amma isa sanatti dhiira irraa sobdee irraa oolsanii maaliif dawwaltee nu yaamin? Haala harkanii. Akkaasan way si harkanii si harkan. Achuma keessa si harkan laa telefoona gabbaatee dawwaltee bikka kanatti yaadon naqa warri jira hoottaa jettee maa nu yaamin haasidummaa ta'e yoo qabaanne maaliif nu yaamin gisee san. Ichi dhaabbatee harkan wayitee fi bakka fuudhee yaadon gisee jettu san. Maa nu yaamin. مالنجا شريعان أفرها يمتجتشودا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أما جارتي لما فا جارتي سلفا إنفورنا قرآن تكايت إندجين جتشودا صح إندجين قرآن كيسن اللي ينجرو قال إندجين أنا أفورون جاكا يو إني دنديتي قبات جارتي خيسي جالته سجلة سر مقبول سجلة لا من ولا الناس ورت بين سر فود ملاسي جارسي بيها ولي خلاص انت كده تسمي ويدي أكا قرتي أكتير جتازو أكا سبيرا دابتي أكا هاري الموتي يجي أكا دكتور تجي تخي
atuun beektaani Anuun hin beeku maal osoo beektuu akkana godhatta Haan gaa'e. duraan si jalaan oofne sirraan fuuni jaarsa kee Hin oofneemi bikka jiru kan nu geessan amma tajee hin oofneemi ati nu dhugaa reefiif deebi'eemi maal bikka inni jiru nu geessu. silaa yoo jaarsa kee kan jabeeffatu taate si jabaate jabeeffanna jaarsa Os baala jecha. Kuba qaba bara kam kuba qaba sinjii wayii. Kuba qabaati baannaan maal haasa'u jirta reetima. Bikamee kanuu haadha sanaa kana keessa kamsa arbiin shaara hawlaani daa'iri jaama'a bikka nuti hin dhaqin magaalaa tana bikkatti wanni nuti gaafannee barbaannee dhabne. Isa dhaqee sanaa tana keessa beema quba qabdamoo ni dhoosite moo nuti himire. yoo isinillee yoon silaa quba qabaadhillee isinitti ammumaan akkumaan arra isini baasee wajji barbaanne Bikka inni hin jirre nu geessite. maali Bikka inni hin jirre nu geessite ijoollee jibii. Agarsiifni maatii fi saa'u gaafa inni argame hidhuma seentanidha. Hidhumaan isin geessi. duboo ayye ijoolleen biraan hin jirtu anuma Maa ijoollee biraa maal Mana kana keessa sii quba qaba. Bara eenyu quba qaba? Sii quba qaba hojii dhayitee achiinuma hamlaa hojii abdi si yaamu. Hogguu isa san agarteen deemtu atichi. Eenyu achi taa'e siin jeeffite naannoo dilli kun sitti hin dhuftu silaa irraa. wayitaa na yaaman achi keessaan jiraami amma namni na yaameef jecha hin taa'e malee kabajaaf balleessu maqaaniif balleessu qaanyiidha nama kanaan na yaame nama kanaaf jecha hin deemaan akkam nama yoo ati na yaamte yoo haflaate ati na yaamte yoo sa'aadaan dhufte keessaa bee haflaa Ati mana Ni baate? Ni baata. Akkamittiin baane? Maan baane? Ni baata. Mana deemisi, Nama osoo tokko bira dawwii deemee takka bisii agarte achitti afaan bantee eeddii harkatu mukaafi hojji. isaatu fuusee bara. ani kun an sheeka Manguddoonni haa gooti malee bara. Maal keessaa gootu? Maaluma keessaa Habraa kanuu gootu? isaa qopheessi hojii. Amma Nuti hidda malee ati hojii qopheessee hojii Amma gootu. noofte nufitti moo kam akka bikka ni jiru yaatu bara. Rayaan taa'e la kaamera taa'e rayaan Daadhii Ati siiti. kuni siriyaanii maa si Siin baala bara. Abibii kiyya. illa amma si jiru jira ijoollee tana naaf fidi Ijoollee isaatiin maaltu si gee? Ijoolleen sana jirti. Mana kana jirti ijoolleen. Danfuu ni geessa ammas gaafanni ijoollee sana walitti qabeetti geessi ijoollee machiise daandii Ijoolleetu namicha fiifuu wanti ta'e akkami ijoollee isaatiif jinni maali duuba jechuun kanaasii fuudhee joofatu ammas itti geesse ijoolleen yeroo jennee dhaabachisa. Amma inni dambee yaaduu bira galu joofatu. ijoolleen lik ani laal Ni baatee ati sana ijoollee kana. jecha ani rahmata godhu jira fan Eenyu? isin rahmata hin qabdu Ijoolleen nu bira jirtiimi. Yaaduu bira ijoollee tana likki nyaachuu hin jirtu ijoollee tana likki Kuna yaaduu nu bira bira jira. Kuna amma ni dhagaawwan qamaan waan kana kanaa. namni si aku jiru dhugaanii ni ammas Maal harka? ati ni gana si tumne banuti gana si tumna Ijoollee hidhaa jirti. dhageessiifin hima yoo ati isa kana baasuu baatte siimiyan atiif isas gaafa waliin isin arke hidhaa yaaddoos hidhaa daawwattoonni ni Maali isa kana ammaa godin isa baasa? daawwattoota keenya arkaadha yaaddoo fi wanni kana ni laalta yoo agarte nuti ammoo gaafa agarte numa eegadhu agarta yoo hidhaa sin naqin ati kana bishaan bijinni hin beekuti yaaddooni agartaa siinji ankaniin siinjoo viidiyoo kana gaafa agarte akkasitti siidhumatte akkasitti dhokatteemi akkasitti sumayyaa fuutee dhokatte kun si haa baasu ilmaan kee akkamii agarta haadha mana keetii hiigaa tarakkoo bal'oo jiru barsan akkamii ijaan harka fuula sii dura dhaabbadhaa guyya tokkollee yaaddeetti hin kaane dhokattee ganda sin gaafate bikka ati dheeqe hunda dhayinee arraan kana si gaafannee barbaannee si dhabne laakiin gaafaan si arke akkasitti si dhumatte kanallee akkasitti dhumatte waliin haruusa keetaa kanallee Yaaddoon siraa beekoo jiraami? Kan wannetti maa jalaa fageessi. Kan hin dhaabaa ajaa'aba boo si jecha Najmaan mana kana dhiistee deemte tamaam harkaa kee mana kana deebi'etti harkaa kee faradummaa keetiif wanni si uffeetu harkaa keeti. wayi ani adawisiiti Adawwisiiti nuti kun waliin wanni guyya meeqa mana isaarraa akkasii gisee wanni nu gaqari'u ture ananuma kabajeeti har'a guddoo jeenna kabajee wanni jenna jiru maaliif akkas na jibbite maaliif na jibbite viidiyoo san keessaa mul'atee akkami mul'atta viidiyoo san keessa harka waliin tuntee fi maal nuti himin?
nutu situ khadinu nutu nama khati saniifuu ati waan jiruu ta'e balleessaati jiruu namaa tolchite jechuudha. Maaliif hin jiruuti eebbaa sirti qisaasa na jiban khalas saniifuu deemasi isin adeemtu as deemu kai ati ni deemta najma deeme ati khay deeme ati ni intaan istumaal raabda mee ani karkara isitu bay mee najma sobeetu mana kan deebisa mana kana deebisa harka heetu feetu jinni khajalalle khati wanni odo jalalaaf wanni beektaa mititi dhagaysiifi nima harka heen feetuuti hiji duwida garsiisi najma mushtatit tasitti alamtuu miti tasitti wanni timitati baalagee bilaa haya adaba hin qabne odo nama adaba qabu taate ummata sanii khaati harkam tumkaraan tan amanu yaamta hoota ajjirani yetema nu yaamin ilmi namaa hin dogongor bilqiisa jiinani beekaami jiinu karaa isii ni dogongorti karaa isii ni dabarti karaa isii irraa meeti jechuudha ilmi namaa rabbiidha kan dogongorre rabbiidha kan inni dogongorre dogongorre amma maal gochuu dare dogongorte mana isinii geesse dabne maal goonare khayyiba san wanta karun geessu khayyiba khay rabbii bakhaati malee ati beekaa irraa maste wayna godhani wayillee ittiin goonu nuti siimu wanni nuti goonu qabneetuma na dhage qabneetuma hidhumoollee namalee waan takkaas hin goonu wanni nuti goonu jiru abbaa ilmooti wanni namaati hayaata namaati laaquu hin feenu tamaa si laaqamaani bultii namaa adda jiru ati maal si dhage khaybii ati khaybii asuma lollee nurraa deem isaan deemaa laaqama ana laaqama bultiisa ana deebisa waan tokko isin dakhan ajaawa hai kuni mataanu nyaate hudawtoota hordoftoota keenya kan godhu laa kuni mucaanni qubaa qaba bikka jiru ni beeka bikka jiru ni beeka baasu beeka ana akka isa godhu beeka jookar ana beeka kan isa godhu ta'u baasara isa nyaate jookar baas isaani dhayo kin jookar makana ni dhaaqaa oguusan oguu cafaqanii haada haarabaa hunda itti haada akkana isa goggodan oguusima jaarsa namaa ka ilmoon laala je'ee xiqqishollee hiyyaanne ka ilmoo isaatillee hiyyaanne haadha manaasaa hiyyaanne mana illee akkuma dhufnatti wantiidha akkami maalli kana akkami bikka barbaadin hin qabnu barbaadin nurraa namne kophee nurra dhumte dadhabnee dhufne silaa nu agartanii gisee nuti dhufne dhukkee fi jiruu namaa hin qabnu xiqqoo afura baafannee xiqqanatti daawwatoota hordoftoota keenya isin dubbisu jira silaa gisee nu agartan aduun taatu kafnu goote akka bishaan finnanne inni dhiqannu ta'a fide oo fiduu baate ani jookar isiidhaa naqeetiin akka isa fidu goosi fuba namni kaatu jiru mana kanarraa booqa bajuulis yeroo shakkeetiin jireesse ijoollummaa qaba afaan fuudhee isaa godhame isa barbaadamoon ijoollee barbaanna saniif garaa jannana dhorkite mokkam ani mana kanarraa baasu niin aree isaan ariyaa manuma kanarraa isa baasa isa wanni biraa hin jiru saniifuu gaa kunoo harkaa ijoollee nu jalaa fuudheeti kunoo saagee suudee moomo murate ijoollee nafidi jee wallee nu garsiisu didee yoo deeminsaa nurraa namne daawwattoota baddota keenya kunoo isinis harkaadha haalli yaaddoon itti jirus haala akkanaati dhiiroo sanaa tana keessaa beemoo eessa jiran utuu shakki jiran madura qabnee akkasitti humna quba qabdan wallee kanneen naa hundiisan eegaan takka kana godha jee nu jalaa kutuus waa as keessa nu jalaa dhokatus kan namni naman dhabu namni nama dhokachiisa saniifuu kunoo akkana dhabnee jirra jookaris baasuu dhabnaan manuma kanarraa inni saaree wali wanni biraa hin jiru firummaan takka waliin nu haftees hin jiru inni adawwiidha isaa wajji deemeechi harkatumaa oole nagaye. Daawwattoota hordoftoota keenya hanga viidiyoo taanii walitti chaarratti nagayaan.